Ijoollee namarratti xiqqoodha. Namni guddaan yoo neefi fuudhe ija shari'aatiin maal jaama? Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paartii lammaffaadhaa tanii baay'ilamanneen walitti deebinee jirra. Ijoollee namarratti xiqqoodha. Namni guddaan yoo neefi fuudhe ija shari'aatiin maal jaama? Waliin haa ilaallu. Paartii dabartee irratti ta namarra guddoodhaa fuudhuun ni jirtii dabarsinee jirra. Ta'arraa tana irratti kana laalla. Irra hedduun keessan nabiinuu sallallahu alaihi wasallam Aishaa fuudhee isaa umriin amma naaja san malee wallee quban qabaniin se'a. San qofaa miti. Umar bin Khattaab isaa umriin isaa guddattee nama guddaa tahe intala Ali ibn Abi Talib Ummu Kulthum isii xiqqoodhaa fuudhe. Yoon kana qofa Aliyyummaan san Ali ibn Abi Talib jechuun intala Faatimaan haboo taatuuf intala Zeenaba nabiidhaa sallallahu alaihi wasallam bar umaamaa xiyyoo daa'ima gaafa madiinaadhatti hijiraa asbahan nabiin sallallahu alaihi wasallam akka dafirra fuudhee qabu gaafa aliyyuu duruu ilmaan horee jechuudha. Intala san nabiyyiin maali Aliyyi ibn Abi Talib umrii isaa waggaa 60 dabre xiyyoo daa'ima fuudhe. Maali eeysaa dhufte kun? Kanaa ja'anii onlaayinii irratti ol bahanii waamee kana maan jechuudha eeysaa dhufe. Yoom kana qofa Usmaan bin Affaan radiyallahu anhu haadha mana isaa Naa'ilaa isaa waggaa 70ti mucayyoo amma lafaa ol kaatu ta waggaa 10 wahii jettee lakkaawwattu fuudhe. Namni jaarsi guddaa waggaa 70 ilmoo amma 20 fuudhuun zulmiidha jedhan hin jiru. Injiru wanni akkanaa kitaaba keessa. Ulamaa'onni keenyaa fi du'aatonni keenya yeroodhaa da'awaa goonu maal namni jaalataa laaluudhaa miti. Wanni tun shari'aadhaa laaluudhaa gaariidha malee waan shari'aadha zulmiin ta'in zulmiidha jechuun waan shari'aadha dhorkaan ta'in dhorkaadha jechuun ammaas gariin akkini jiru bar fadhii fixatee jira bar fadhiin guddina keessa hin jirtu. Fadhiin uumama rabbiin nama keessatti uume jaarsa guddaa umriin deemte gariitiitu afurnaahumaan gootu kaja'u jira yaa jirana maaluma taatan mucaa daa'ima rabbiin fadhii keessaa fuudhee wallaansa bakka meeqaan deemanii ni jira dubbiin dhaabbata kanaaf kanaa miti fadhiidha jedhanii kanarra murteessuudhaa miti shari'aan jechuudha. Saniif namni yoo neefi fadhii ifi hin qabaanne xiqqaa tahuu guddaa tahuu san ni wallaanama. Ammoo nama guddaa fadhiin qabu jechuun barbaachisaadhaa miti. Ani immoo waan dhiyoo tana deemu irratti wanni jechuu barbaadu sheekni keenya